kanattu birrii 1000 bitta korma yoo as fidde 3,500. Aku kestanaan wajib. Ada mahal sih boy. Ada mahal yang mau digarap ke habab. Lukku ana baru zaman Hindu ide tu caba su barante. Ama lukkunya daga yente kuma bitte gu ya me lukkunya. Rabbi yerate. Ayan no fi. Asitti fakkaanna moo biyya kanaatu laagama anama gajjee takka lama namoo biyya kanaatu dhaadha qilleensi malaalatti baqanyaa kan nan barbaachisu. Ji'a lama yoo achi taree jiruun bichaan akka fakkaate bicha of sodaadha malee. No amma waan fi. Wallahi du'a madugaati obboleessa. Wallahi du'a madugaati. Lukkuu abbaa fi kan gaafata. Waan itti sinoo. Yaa fadhiili fi abiriittaan kumburri 45 jedhani maal jedha meetaan 45 hin guttee akkas jira. Wallahi qarshii fi saantima diidimii moomaani. Waan jireenya Ameerikaatti jiraatan hawaasni asitti jiraachaa jira. Sanduuqni gaafa biyya singirtan dooraana taasisan geesse hedduumi shakkiin. Wallahi geessu saantima 60 saantima 70. 50 cents. Okay, gisee. Okay, Itoophiyaatti amma hedduumi firii takka firii shakkii osoo hin taane isin amma shakkii sibiratti dooraana saantima 60 shakkii osoo hin taane firii takkitti keessaa hin beektanii firii takka. Birrii dura 28 turte amma 30 takka asitti Finfinneetti. No. Amma wallahi serious gaabi sigalee qalbii keessaa hin baa. Bira maama nyaatee jiraachuu jira. Namni kun daabboo bishaanii nu amma akka ruuzaa fakkaate jechuun namni hojii qabu namni biyyaa akkasumattuu namni biyyaa namni dura akkam ture beektee namni dura nyaataaf hin rakkatu wal birallee ol seenee hin nyaatu amma namni gaafa nyaata waa xiqqoo harkatee ulaa cufatee nyaataa walillee shida feeranii namni wal deessaa duuba dachaa wallahi kana wanti amma qaalumminni garaagarummaa kana fide dura namni nyaataaf hin rakkatu Itoophiyaa keessatti nama tokkotu nama amma warri keenya dur saahiboota eessuma kiyyaa gaafa dhufan ani saahiba fide eessumni kiyya saahiba fide waa takka biddeenni haga sa'aatii jaa jira amma immoo namni tokko saahiba dhiisiiti firaa'uu yoo dhufe namni ula cufata yoo sagalee namaa dhagee gaafa biddeenni waan ما يدفين جدباك tokkichi nyaatee bar namni tokkichi nyaatee osoo namni tokkichi nyaatee namni tokkichi quufuu hin dandeenye dhibbaaf dheengadda meeqaan bittannaan 50 naan jenna isuma chadhis wallahi 300 meeqanaan special pizza 380 special burgeriin 280 دوران فيدا بابا كانت سوماليا خلاص والله جامعة الجان فتيل بقى جامعة كوما دبشة كمتة بيجانا يو نفته يو كما يتو في الدين لكن ما نجي وهي تين كمتة في مجال لا أما ملكين كوني لا ملكين كون أما بيالا رادو فالمرا إذا إنه كوني اللي هاتو كاري دا أما إنه كوني ميكا بيتني دبلا ما شنتم توكيتشكون بري دبلا ما شنتم بيالا ريال سدي كوني أمو بيا كيسة تولفمنا أنا كوني بيا كيسة تولفم أنا كوني بيشان كوفا بيشان يو بيشان كوني دي بيشان كوني إستي تكوم إنه كوني بيشان يو جت بيشان كونو ميكا بري أفرتا بيشان صدق بيشان أفرتا بيشان اوكي gafana mjiru to mana gafana kana khali ga turban me ka wuce ki yargi fi shan gafana gafana mjiru fi gale karshen tamin akka gaari da alakharat tasnanne an fade da kai akka fadin raha gudu tur nama to ko amma bashan nani khumni shan guya da kurti singa ay wata ka durmati sumuni namni no ganne barnama nama kuno reenu kawa way guddo ta kanu kenne barnamni sumuni no kenne amma mo namni karshe kuma usi kenne mata katila mo ata kasifin goruka is bakara gale ne iddu ta kasaiba khiyato ko karshi kuma gudan erge malla ke Ethiopia ne ka turut malla to gudda bina amma amma dawale na galate fata fi ne ka guya hakki dawale hakam chalna eh
Asii naannoo kun tiraanspoortiin asii Finfinnee irraa akka Shaashamannee birrii 350 akkanatti ta'a barsoodaan. Wallahi gaafa dhufu Fatino gaafa dhufu beeka ture beeta Shaashamannee fi Addis Ababa hedduun tiraanspoortiin jecha ka uummata birrii 150 ture gaafaan dura dhufu mee anammoo waggaa kan geenye bargaa'ee dhufe. لا إله إلا الله. Birrii 150 ture amma deemee 350 dhaqe namni tokko jecha namni tokko. كثير من وان السقافة ري ودي أما هنا ما يروحون عندي كثير إنسان سلا ما نفكاتا تيريتي يقالينا ما أنا مؤمن داني سنر قتلو سنر قتلو ميكم أما قال كيس سلا من بربان Ekkoo kana bara malaan abdii kiyya wanni biyya kanallee kuffisaa jiru wanni ati argattu wanni ati baattu waliin gitu amma hojjetaa mootummaa wanni akkatti of jibbee namni hannatti garagalee amma abiyyi wanna inni labseen argine malaamaltummaa akkuma diina keenya irratti qabsoofnetti irratti haa qabsoofnu jedha namni waajjirri mootummaa hunda keessa yoo ati waa'ee tolfadheette birri 5,010 malee namni waa akkasii wanni godhu jiru jechaadha. Kana jechuun maali namni hundi bakka miindaan isaa hin ga'uuf fakkeenyaaf isa gurmaani. Okay. Nagee sadee yaada. Inda kan nagayeti ko jijitan inda gagaron. Isa gurmaaniitu nama 5 nama 10 isa gurmaanii buna nagadu. Shamarran immoo birrii ishee maallaqa ishee jabeessitee qabatte immoo galtee waan adda addaa mana wayyaa banattee suuqii guddaa banattee keessatti ishee nagaddi suni akka abbaan ol godhudha. Reemmal isaanii dhaqanii liqii fudhatanii buna nagaduu waan akkasiitti galanii hojii hojjetu. Ayyee hawwii teenya guddaa galatoomii anillee asumaan sagalee dabarfadhaa silaa waan akkanaa kanan dabarsitanii shamarran teenya tagaafaan miidiyaa gubbaa dhufee warri asii gale baay'een isaanii rakkatanii buna gurguranii barandaa jala ta'anii kun immoo biyya arabaa irra waggaa 3-4 hojjettaniitiin isinirraan barbaachisu isinif ilmoon sadarkaan keessan garagaraa mana sandaa ta'uun isin gaariidha. Koen tumradhaa wuyye hawaraafoo maqaballeessaaf dubbataa isobaa sirrii dabbaa akkanumaan uummatni guurtanii hin dina. Dhugaa keeti yaa namicha malaa qaadhumu dhugaa dubbattee itti qabsina dhoole gaddeemtuuf duuraafte. Waalqoo. Isaa walaa walqoo maqaan maanuu falfalaadha wanti. Waalqoo jechuun barbooda si walaa jechuudha hiikan isaa birrii isaa yoo hin kafalin idaadha mana ijaarrattu sirraa fudhatanii dhiirti kee qabeenya qabatu sirraa zarafanii atis yoo qabaatin rakkoodha. Kanaafuyyuu shanuu nama 5 walitti liqeeffatanii 5 keessaa takka suusii qabaachuu dandeetti guyyama tokko gongortee birrii jara 4 guurtee baduu dandeetti. Shuuf kanaaf shamarran keenya be careful. Jaalattanis jibbitanis wanni miidiyaa irratti lolu kuni isin cabsu haamilee keessan buusu osoo hin taane akka isin of jabeessitanii gurratti isin calawu. Samira itti fufe. Darbee warra waa'ee gurraachina baasaa kanadda dhibe ani ijoollee keenya akka warra diyaaspooraa galee shaantaa fannifadhee jooraan oolu baadiyyaadhaas lafan qabaa nan qochisiifadhaa achan oola magaalaadhaas na qaba gidduun deema sanaaf iyyuu ani gurraachina koo kanaa hin laaviyu sadhiisaa waa'ee isaanaaf ishee akkasitti yaada. Lakki kanarratti kun waan baay'ee sidin kun qabu hawwii keenya kana shamarrani waan fi kosmootikii batanii waan fi kosmootikii adda addaa isin fuuna malee nuti shamarran nuti jaallu shamarran nuti filannu tokkoffaa magaalaa asirraan immoo gurraattiidha. Kanaaf waliin diiman kun yoo isin fuun illee mana keessatti kan hunda jaalaloonni irraa isin hin qabnu gurratti isin calamu. Samiraati agaruu hedduu si yaada qasti. Akkas. Okay. Mee ammas Samira gaaffii tokko si gaafadha. Tole. Ijoolleen shabaraa kun yeroo ammaa kana dhiiraan baay'ee wal jaalannaa beekta akka badaa wal jaalanna. Garuu immoo jaalalli keenya beekta jabaa ka ta'e